የዋንትያ እና ከጽዮን አንዳቸውን የቲክቶክ አካውንት ዝጊ ብትባይ የማንን ትዘጊያለሽ? የእሷን። የማን? የእሷ የዋንትያ dhageessaniitu sagalee kana. Yaman yewantiya nde maarsi goote waan si hajuu yoo si jiran abaarsadha dhugaa rabbii akkam nama aarsitii jiru dhugaa waaqa maal ishiin kun maal isin goote bee micaan kun wanti isin goote qabdiyam akkuma nama tokko xaarratte malee maal isin goote rakkina kaleessa jirtu keessaa baate malee uummata Itoophiyaa mul'utu ishii gargaaree rakkina keessaa baate har'ammoo rakkina kaleessaa injifattee haala hunduma keessa dabarte nama gargaaraa jirti mucoon kun dhugaa rabbii maaluma isin gooteetiin ana gaaffeen akkasii dhiyaatu si jammaan ani immoo dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf mucoo kanatti miti kana naare mucoon kun waan gooneeni gaaffeen kun hin dhiyaateef waan ta'eef jechuudha garuu niitii gaafatte kanatu baay'ee tokko na aarseenaan jechuudha niitiin kun maaliif gaaffee kana dhiyeessitiif mucoo kanaaf maal taanaan gaaffee akkasii dhiyeessitiif waan akkasii ta'uu qabu ture kuni ilaalchuma isaan kaleessa ittiin Oromoo ittiin ilaalan ilaalchuma isaan ittiin gadi qabu barbaadan sababii kanaaf malee har'a maaltu maal taanaan gaaffeen akkasii si jammar waan akkasii irratti gaaffeen akkasii namaaf dhiyaachuu hin qabu ture niitiin kun garuu beektuuf gooti malee beektuu miti kun dhugaa waaqa akkanuma fachi teesseetiin kun keessa poolitikaa ishee uummatti keessa teesseetiin yoomiyyuu kaayyoon isaanii inni guddaan Oromoodhuma gadi qabu Oromoodhuma balleessuu Oromoodhuma ajjeesuu kanuma yaadu bakka mucoo kana mee amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani akka ishiin Oromoo taate iyyuu beeku garuu erga sirboota afaan Oromoo itti daddabaluu jammarteeti kanaan ishii bare malee jechuudha akka ishiin Oromoo taate hin beeku namtu dura beeku natti fakkaatu garuu jechuudha akka kootti amma immoo waan ishiin afaan Oromoo dubbattee waan ishiin yeroo hunda dubbattu garuu waan ishiin keessa daddabaltee fi har'ammoo gaaffiin akkasii uummata irratti Itoophiyaa mul'u irratti gaaffiin akkasii dhiyaata. Amma dhugaa rabbii mucoon kun iddootti ishiin balleessite lakki lamaan isaaniiyyuu cufuu hin qabu osoo jettee raattee waan gaariidha garuu ishiin yaa wantiyyaa jennaan waaw walanii harka cabaniifi miili kun uummanni akkasii uummata duudaa uummata dhagaa guddina namaa kan hin jaallanne mucaan kun amma guddattee isaan caalte kanaaf egaa rakkina kaleessaa sun keessaa baate rakkinuma kaleessaa sun keessatti hafuu qabdi jedhaniitiin kan isaan akkas ta'an dhugaa rabbii baay'ee naarii jira gaa'is kiristoosiin jechuudha. Tolee ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarra waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha nagaa kooti isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Egaa viidiyoo kana kaleessaa fi gada onlaayinii kanarra deemaa jira jechuudha. Anallee baay'ee tokko na aarsee jechuudha dhugaa rabbii baay'ee tokko na aarsee maaliif akkas ta'a maaliif yeroo hundumaa Oromoodhaaf ilaalcha akkasii qabu kanan jedhu jechuudha baay'ee tokko na aarsee. Egaa viidiyoo kana subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada share naa godha subscribe like naa godha warri maatii koo kuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaa mucaan kun dhugaa waaqayyoo dubbachuuf seenaa mucaa kana namni wallaalee hin jiru jechuudha eenyumtu jechuudha. Erga waggaa 3 asii miidiyaan kun muluu waa'ee dhuma isheeti jechuudha mucaa kanaati. Jireenya ishii waggaa 2 kana keessa dabarsitee fi jireenya ishii narra jiraachaa jirtu jechuudha gaafa wal bukkee qabanii namoota abdii kutataniif namoota bakka dhaqan dhabaniif namoota rakkatanii fi iddootti ishii ilaalanii abdii horatan ture mucaa kana jechuudha. Har'a garuu mucaan kun jireenya isa kaleessaa irraanfattee jireenya isa kaleessaa harka namaa laaltu isa karaa gubbaa teessee kadhattu hunduma irraanfattee jechuudha. Har'a immoo mucaan kun kunoo uummata ishii lammii ishii hamma qabdurraa gargaaraa jirti jechuudha argaa jirra waan ta'eef namoota baay'ee gargaaraa jirti mucaan kun jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yaa dhugaa namni hamma qabu gargaaraa qabaataniifis miti kan gargaaran isinii gala miti qabaatteefis naman gargaartu garuu waan jireenya kaleessa eeggadda keessa dabarte sun yaaddattee beelli kaleessaa sun eeguu kaleessaa ati dabarsite sun yaaddatte har'as namni kun akkasitti jira kan jettu irra dhaabbattee jechuudha mucaan kun lammii ishiitiif gargaarsa gochaa jirti jechuudha. Egaa mucaan kun immoo isuma ishiin akkasitti gargaarsa gootu kana miqqananii jechuudha gaawwaqa sooshaal miidiyaa guddaa akkasii irratti wanti kun ta'uu qabu ture. Wanti kun dubbatamuu qabu ture. Dhugaaniitiin sun akkasidha. Hin taatu bakka. Ani illee duratti warroota akkasii kana
Egaa kaayyoon jara kanaa inni guddaanii Oromoodhuma balleessuudha bakka. Oromoon humti maaf nurratti dubbatama? Oromoon humti maaf nurratti guddina agarsiisa? Oromoon humti maaliif jiraataadha bakka? Kaayyoon isaanii inni guddaan anaani dhugaa dubbachuudhaaf waan akkasii nan tamacha. Waliis hin galu jara kana faana yeroo baay'ee jechuudha. Asosoo hin taane iddoo hundatti ani dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf amantii wanta nama barsiisu waa hedduu nama barsiisa. Batalee namni waaqayyootti amanee yaraas gaariis waan hundumaa hin danda'a jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko immoo yoo sirra baay'ate si dubbachiisa jechuudha. Amma maaliif seetanii dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf ani waa'ee mucaa kanarratti baay'ee tokko na aarsee. Mucaan kun maaliif sooshaal miidiyaa guddaa amma kanaa ga'u irratti maqaa ishii dhaama? Maaliif gaaffiin akkasii dhiyaataaf? Egaa kun maaliif akka dhiyaate beektu? Quuqama isa kaleessaa sun baafachuuf jecha. Karaa ittiin mucaa kana miidhan dhaban jecha miidhan dhabuu isaaniitiif jecha karoora akkasii kana karoorsan. Garuu wanti kun hin jedhama malee wanta galmaan gaa'u miti. Waaqayyoos waan akkasii ishiitti fidiini. Mucaan kun dhugaa waaqayyoo dubbachuuf namoota baay'eedhaaf taateetti namoota baay'ee gargaaraa jirti. Gara fuulduraatti illee nama gargaaru nama bakka dhaloota bakkatti dhufan kaasu ishee taasisu waaqayyoo kanuma caalaa cimsee ishee dhaabu jechuun barbaada. Egaa maal seetani nama tokko irra deddeebite yoo miite as deemtus Oromoo achi deemtus Oromoo ol baatus Oromoo karaa hundumaan Oromoo jechaa yoo deemanii gaarummaan qabu. Karaa hundumaan Oromoo miidhuu yoo barbaadan gaarummaan qabu. Maaliif waaqayyoo deebi'ee dhaqee jechuudha gara isaaniitti deebi'uu danda'a waan ta'eef gaafa nama tokko har'a miita boru miita gaafa sadaffaatti dhiisi bakka nama sun hin dandeessu taanaan yaadaanis lolaanis karaa hundumaan nama sun miitee hin dandeessu taanaan dhiisi bakka namni sun yoo si miidhe yoo dhiisi. Garuu kan Oromoo yeroo kamiyyuu taanaan waaqayyo qofa falma malee nama miti. Oromoo falmatee homaa gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf ammas taanaan borus waan akkasii itoo dhaabbatee sooshaal miidiyaa guddaa amma kana ga'u irratti maqaan akkasii dhahamuu qabu ture. Niitiin kun niitiin masarat koo jirantiin niitiin kun dhugaa rabbee jechuudha. Hin taatu ati kaleessa mucaa kana gargaartaniitu mucaan karaanuma keessan gargaaramteetti. Har'a garuu mucaan kun guddattee jabaattee nama gargaarraan inaaffaa wayii keessa kee galee malee akkamitti xiyyaaqee akkasii yookaan gaaffii akkasii dhiyeessitaa fe'ati. Kanaaf inaaffaadhuma isa kaleessaa suntu si keessa jira. Isuma kaleessa uummata keenya balleessuuf yaaddan. Isuma kaleessa uummata Oromoo gadi qabuuf yaaddan. Isuma kaleessa uummata Oromoo ciqiruuf yaaddan. Isuma malee wanta biraan qabu. Nummoo ganaa mul'anna. Ganaa addunyaa kanarratti mul'anna. Mul'anni irraas kanuma caala ganaa mul'anna Oromoo. Osoo akka keessaniiti, osoo akka yaada Amaaraati, osoo akka yaada keessaniiti jechuudha. Oromoon qaata bade. Isintu qaata Finfinnee dhuunfate ture. Garuu akka waaqaaf jirra. Oromoon aadaa qaba. Oromoon hin kadhata waaqa isaa. Galee hamma irratti harkasinitti ilaalle Oromoon. Biddeen tokko nyaatanii bultu Oromoonis biddeen tokko nyaatee bula. Garuu isin akka waan biddeen 3-4 nyaatanii tanis danqasaata yeroo hundaa. Bakka Oromoon takka mul'ataadha. Yoo mutaanaan yaadiidha isa kana hin argattan. Finfinnee olis gadis abbaan barbaadee hin farada kana. Finfinnee kan Oromooti. Oromoodha bakka. Kanaafiyyuu waan akkasii dhaabaa isin. Sooshaal miidiyaa gurguddaa irratti gaaffii akkasii dhiyeessina. Gaaffii ijoollee hin dhiyeessina. Hojjedhu waan biraa. Gargaari namoota biraa. Kana achi mara gamteetiin teesseetiin waan akkasii odeessiti. Otoo bira jiraataniin biraa jirti kaballaadheetti xaffa'an gaa waaqa. Maal nama guddii kun sururiin. Nama mucaa kana dorgomaa jirtu kaasii waan xiyyaadhaan dorgomaa jirtu. Namni hin taamiriin argitanii gaa rabbii. Hamma isheetu hin geessani. Wanti hundumtuu carraadha kan akkas godhu. Bakka jireenyi kaleessa isheen jiraattu darbeera already walumaa galatti darbeera har'a mucaan haaraadha bakka. Nama haaraa taatee jiraachaa jirti. Kanaaf waan akkasii dhaabuu qabdu. Sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii haasa'amuu qabu. Yoon balleesse kun namoonni na dhaggeeffachaa jirtan na of kalchaa isiniin jedha. Maaliif baay'eema tokko na aarsi dhugaa waaqayyo dubbachuu fi baay'eema tokko na aarsi jechuudha. Ta'uu qabu wanta ta'uu qabne kuni isaanirraa namoonni xixiqqaan nuti isaanirraa barnoota
nuti isaan irraa barnoota guddaa fudhanna malee yeroo isaanii nuti gaddeebine isaan qeequu miti ture. Egaa isaan barcumaa ulfina abbaatuuf jala baattata jedhe Oromoon. Kanaafuu isaan ulfina akkasii ofitti fide waan ta'eef nuti homaa isaanii gochuu hin dandeenyu already. Kanaaf ammas taanaan borusii wanta akkasii dhiisaa isiniin jechuun barbaada. Oromoon immoo jabaadhaan wal jabeeffadha. Osuma maqaan keessa osuma mortuu abbaan uraadhaan. Kanaafuu jabaadhaan Oromoo wal jabeeffadha. Osuma wal arrabsinu osuma wal qeemnuyyuu jabaannee wal jabeeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf har'as borus taanaanii ilaalchi Oromoodhaaf qabamu ilaalchi kaleessa Oromoodhaaf qabdan dhiisaa nu faana jiraadha. Nuti Oromummaan isin goone algarraa buufnee isin raffisu isin nyaachisu isin obaasu malee maal isin goone nuti bara baasoodhaa dhuftanii hidhattanii galtan malee maal isin goone nuti. Dhugaa dubbachuu fi magaalaan Amaaraa keessatti magaalaa guddaanii Gondori. Baardar magaalota gurguddaatu jira. Garuu uffata isaan uffatanii deemanii warroonni dhaqxanii beektaa jiraachuu dandeessu. Dhugaa waaqayyo isa har'aa kana uffata isaan uffatanii deemanii waan ajaa'ibaati. Ani waa baay'een argiira. Bara baasoowwan hidhatanii deemus har'aa kana yoo jechuudha. Garuu har'a ishiin kan iddoowwanii teesseetti afuuftuu duuchaa hundi ishee afuuftuu. Afuuf jechuun gubbaa taa'eetti adii. Namni karaa kam dhaloota jijjiirraa karaa kam namni kun guddatee akkamitti dhaloota kana gargaaruu danda'a jedhee yaada. Ati jijjiirra taa'eetiin oduu mana bunaa odeessitee citeessiiti. Afuuftuu duuchaa. Inni faamilii dhiifa manaa godha. Dhugaa Rabbi baay'ee na aarsan. Ani waan akkasii hin danda'u. Jireenya koo keessatti turtii gaarii naa qabaadha. Walumaa galatti. Turtii gaarii naa qabaadha. Viidiyoo koo marumatti waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Na uffalchaa moo dhugaa waaqa na uffalchaa. Baay'een bayyeessus baay'ee simmeetii na godhe na baay'ee.